Nama nutti hammaatu maal goonaa? Adeemsa biyya lafaa kana duukaa buuna yoo ta'e nama hamaa nutti godhee fi hamaa deebisnaafi. Sagaleen Waaqayyoo garuu waan kanarraa faallaa ta'e nu abbooma. Roomaa 12:21 akkas jedha. Waan gaariidhaanii isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin jedha. Waan gaariidhaanii isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin jedha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo kan inni nu abboomu nama waan yaraa nurratti godhe tokko waan yaraa isaaf deebisuu mannaa waan gaarii ta'ee deebisuu fi akka qabnu nutti hima. Kun humna namaatiin hin danda'amu, garuu gargaarsa Waaqayyootiin hin danda'ama. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoota waan hamaa waan gaariidhaan mo'atan hedduutu jira. Isaan keessaa tokko Daawitidha. Akka macaafa Saamu'eel dubbifannutti Saa'ol mootii Israa'el yeroo inni turetti waan inni Waaqayyoof abboomamuu didee fi Waaqayyo mootummaa isaa mucaa gad of deebisaa Daawit kan jedhamu tokkoof kennuu barbaade. Waaqayyo raajiin Saamu'eel akka inni Daawitiin dibuuf isa abboome. Yeroos hafuurri Waaqayyoo Saa'oliin dhiiseetu adeeme. Garuu Waaqayyo Daawitii wajjiniin ture. Waaqayyo waan Daawitii wajjiniin turee fi Gooliyaadiin mo'achuu danda'e. Akkasumas loloota adda addaa keessatti Waaqayyo Daawitiif mo'icha isaaf kenne. Kunis akka Saa'ol taayitaa kanarraa fudhataa laata jedhee Daawitiin isa sodaatu godhe. Sodaan sunis gara hinaaffaatti geeddarame. Kanumaan Saa'ol Daawitiin ajjeesuu fi biyyaa biyyattii isa ari'achuutti ka'e. Si'a baay'ees yeroo Saa'ol Daawitiin ajjeesuu barbaadetti Waaqayyo lubbuu isaa baraare. Guyyaa tokko utuu Daawitii fi loltuun isaa holqa keessa dhokatanii jiranii Saa'ol boqochuudhaaf gara holqa sanaa dhaqe. Arriba sirrafe. Yeroo loltoonni Daawitii Waaqayyo akkuma diina kee dabarseen sitti kenna siin jedhe Saa'oliin harka keetti dabarsee kenneeraatii isa ajjeesi jedhanii isatti himani. Daawit garuu ani nama Waaqayyo dibe irratti harka koo hin kaasu jedheetu dide. Hamma isa ajjeesu fiixee uffata isaa xiqqoo kuteetu gaafa mootiin hirribaa ka'u akkas jedhe, yaa mootii yaa gooftaa koo jedheetu isaaf qoomma'eetu mootiitti jaalalaan isa taasise. Isa durattis baay'ee gad of deebise. Yeroo kana dhaga'u Saa'ol sagalee isaa ol fuudhee boo'ee Daawitiinis akkas jedhe. Kunis Saamu'eel isa duraa boqonnaa 24:17-19 keessatti argama. Ani hamaa sirratti hojjennaan ati immoo wanta gaarii waan anaaf gootee fi ati ana caalaa qajeelaadha. Namni diina isaa argatee nagaadhaan gadi dhiisaare. Wanta ati har'anaaf goote kanaaf Waaqayyo gaarii siif haa deebisu ittiin jedhe. Saa'olis yaada isaa isa diinummaa sana dhiiseetu ati akka ati mootii taatu anuu beekaa ittiin jedhe. Egaa Daawitii akka kanaanii waan hamaa gaariidhaan mo'ate. Gad of deebisuusaa, mootii kabajuusaa, lubbuu namaa baraaruusaa fi nagaa barbaachuusaarraan kan ka'e Waaqayyo dhugumaan isa eebbise. Mootii Israa'elis hin ta'e. Utuu hammeenyaan deebiseera ta'ee garuu innis Saa'olis du'anii biyya isaanii geggeessaa malee hafti ta'a. Walirratti ka'uun isaanii diinota isaanii warra isaan marsanii jiraniin mo'atamuu fiduu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus akkasuma warra hammeenyaan isarratti ka'aniin, warra haa fannifamu jedhanii hiriira irratti ba'aniin Luqaas 23:34 irratti akkasittiin jedhe. Yaa Abbaa, waan godhan hin beekan yoo isaaniif dhiisi jedheetu Waaqayyoon kadhateefi. Nutillee sababii cubbuu keenyaarraan kan ka'e diinota Waaqayyoo utuu taanee jirru inni garuu araara nuuf godheetu laphee keenya isa hamaa jaalala isaatiin mo'ate. Kanaaf hammeenyaan utuu hin taane gaarummaadhaan deebisuutu mo'icha namaaf kenna. Waaqayyoo waan sagaleen kee jedhu kana akka nuun goonuuf nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen.